Jiddugalli bahatii hanga baha Afrikaa gamanan Somaaliyaa gamasiin Yemen irraa hanga Jibuutii sangubbaadhaan sabbanni boca kaartaa Eertiraa akka harabataa morma banaa ta'e gara baha Itoophiyaatiin qarfii baha Itoophiyaa garrarra'u Jibuutii tuqu tapha kaartaa lafa gaafa Afrikaa gaafa laaltu dhugumaan Itoophiyaan kallattii qarqara hulaa galaanaa biyyoota bahaatirraa dhiibamtee jechuutu namatti mul'ata. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa qophii keenya dhimma hulaa galaanaatii fi akkasuma heegeree Itoophiyaan Eertiraa wajjin qabdu maal fakkaata kan jiru isin biraan ga'uuf jirra. Dhuma qophii keenyatti nu faana turaan afeerraa keenya. Xiinxala keenya yeroo dabree keessatti Itoophiyaan hulaa galaana diimaa fi Hindii argachuuf malli muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad hulaa galaana Hindii banuuf yaade Turkiin waan bishaan dhugeef hulaan galaana diimaa irratti xiyyeeffannoo kennuun waggaa naannahuudha dubbanneeti turre. Duuba Itoophiyaan caayaa kamiin Eertiraa amansiisuuf hulaa galaana diimaa argatti? Hijaa fi haloon waggaa 20 Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu ture lubbuu namaa fi qabeenya biiliyoonaan lakkaa'amu qisaaseeti ture. Sababa kanaanis booriinsi siyaasaa Itoophiyaa keessatti ta'uuf waggaa 27f sirni TPLF Eertiraa caalaa wanti shakku hin turre. Siyaasa keessa Itoophiyaatiin humna ol wal sodaachisuu fi Oromiyaa keessatti humna waraanaa Itoophiyaatiin bara 1991 eegale hanga bara 2020tti kan sochii waraana riphee loltummaatii fi siyaasa godhuun beekamu dhaabni ABO sammuu Itoophiyaanotaa keessatti maqaballeessitoota dhaloonni Itoophiyaa akka dhaalan kan godhe hojii siyaasaa TPLF ganna 27 ol hojjechaa baatee ture. Eertiraan yeroo fottoquuf jettutti waldhabdee siyaasaa lafaatii fi dantaa biyyoolessaa keessatti madaaloof ilaaluudhaan kan eegalame ture. Waliigalteen federaalizimii bara 1991-93 mootummaa ce'umsa Itoophiyaa keessatti heera biyyattii qooda sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa argattu jalatti of mil'achuun humni Shaabiyaa waliigaltee hirmaannaa siyaasaa Itoophiyaa keessaa ABO baasuunis dantaa qabsoo Eertiraa fi qoonni bobaa Itoophiyaa jalaan harkatan dinnaan keeyyanni 39 akka hojiirra oolu kan gaafatan waraana Eertiraati. Yeroo waraana Eertiraa osoo gaafii fottoqinsaa hin gaafatin dura ammoo TPLF fi Shaabiyaa waliin ta'uun Itoophiyaadhaa fi Oromiyaa keessaa humni adda bilisummaa Oromoo akka bahu ture. Saniin booda Itoophiyaadhaa fi akkasuma Eertiraan wal diduun keeyyanni 39 akka hojiirra oolu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Mallas Zeenaawiin dura dhaabbannaa agarsiifnaan osoo hin turin Eertiraan humnaan fottoquu murteeffatte. Waliigalteen jiddu seentummaan Ameerikaatiin Aljeersitti taa'ames ni diigame. Eertiraan akkuma jette birmadummaan malte jettuun qarqara galaana kaaba bahaa Tigraay hanga Jibuutitti horna gachuudhaan Itoophiyaa jala cittee baate. Biyyoonni lameen gaafa sanirraa kaasee adurree fi hantuuta turan. Diinummaa waraanaa erga dhaabbatee lolli qabbanaa yookaan Cold War itti fufe. Yeroo kanatti Eertiraan mootummaa Somaaliyaa wajjin waliigaluun mooraan qabsoo waraana ABO akka biyya isaa irratti dhaabbatuuf waraana ABO'tuuf iddoo qubsumaa kennite. Eertiraan akkuma irraa baha Itoophiyaatiin humna hidhannoo Somaaliyaa keessaa wajjin waliigaltee godhuun hariiroo Itoophiyaadhaatiin akka jalaa ciccitu taafamte. Haa ta'u malee hariiroon Itoophiyaadhaatiinis uggurrii daldala Eertiraa addunyaa wajjin qabdus ummanni Eertiraadhaa marabbaadhaan fudhate. Itoophiyaan gaafa Afrikaa keessatti dhiibbaa siyaasa lafaa yookaan pressure of geopolitics guddaan irraa gaafa kana irraa ka'ee irratti gaggeeffamuu jalqabe. Akka yaada Mallasatti yoo ta'e yeroo san Eertiraan uggursiisuun akka olaantummaatti kan laalee ta'us Eertiraan hanga guyyaa irratti lola shokomsaa hin qabne yookaan saayilansii war godhuun qarqarri galaanaa kaabaa ka'ee hanga bahaa akka Itoophiyaan hin fuunfanne godhuun amma Itoophiyaadhaafu adda bahuutu mul'ate. Gaafiin hulaa galaana diimaa Itoophiyaan akka barbaachisu gamtaan Afrikaa ni hubata. Biyyoonni gamtoomaniis akkasuma. Haa ta'u malee kan caayaa isaa guddoo Finfinnee taate tuutni gamtaa Afrikaa hanga ammatti ajandaa hulaa galaana diimaa kan Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti akka ibidda saafatti finiine kanaaf kalaama tokkollee hin baafne. Erga Itoophiyaan gaafii hulaa galaanaa kaaftee marsaa tokko kan qubate jilli
gamtaa Afrikaa kun waldiddaan gooroo Afrikaa ilaaluudhaan malan rakkoon dinagdee siyaasaa fi keessoon Afrikaa wallaanuun hojii idilee hora kanaa ta'ee osoo jiru kufaatii dinagdee Itoophiyaa mudateef sababni dhiibbaa siyaasa lafaatiin hulaa galaanaa dhabuu Itoophiyaa akka ta'e beekamaadha. Jilli gamtaa Afrikaa kun tarii rakkoo Afrikaa keessa qoratee furuuf fedhii warra lixaa tiisamoo dhugumaan ammoo ifirra dhaabbate rakkoo wal dhibdee keessoo Afrikaa furan gaafii ta'eeti jira. Qaala'insi jireenyaatii fi boriinsi siyaasaa keessoo isii kan rakkisee jiru Itoophiyaan dhugumaan furmaata lammiilee isiitiif yoo jiraatte karaa gamtaa Afrikaatiin dhimma hulaa galaana diimaa fi Hindii akka argattu xalayaadhaa fi qaamaan wanni isiin ifatti gaafatte hin mul'anne. Dhimma addunyaa laaluu kan beekame horrii mootummoota gamtoomanii dhimma hulaa galaanaa dhabuu Itoophiyaa irratti sirnaan dhagahamee laaluu fi haati dhimmaa Itoophiyaan karaa kanaanis wanti isiin yaadde yookaan ammoo addunyaadhaa wajjin dhimma hulaa galaanaa isii irratti gaafiin kaaste ifatti wanni mul'ate hin jiru. Siyaasaan Itoophiyaa rakkoo siyaasaa keessoo isii jiru miliquudhaaf dhimma hulaa galaanaa ajandaa godhan malee dhugumaan hulaa galaanaa banuuf miti kan juu xiinxaltoota siyaasaati. Qaamota paartii mormitoota siyaasa Itoophiyaatiin kan qeeqamu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ajandaan siyaasaa godhuun dhageettii mootummaa isaaniitiif malee dhugumaan dantaa biyyoolessaa eegsisuuf miti jechuun ni hamatama. Akka xiinxaltoota faallaa siyaasa Itoophiyaatti yoo ta'e paartiin badhaadhinaa dhugumaan osoo hulaa galaana diimaa fi Hindii banuuf kaayyoo isaanii keessa jiraate ta'e gaafa hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa deebisan san ture waa'een hulaa galaana diimaa kan ka'u jechuun ragaa sochii waggaa 7 dabre keessatti godhamaa ture ragaa godhachuudhaan ni xiinxalama. Haala amma deemaa jiruun Itoophiyaan dhugumaan hulaa galaanaa diimaa fi Hindii argachuuf tolaa fi malaan osoo hin taane lolaan malee tasa danqaraan balbala galaana diimaa kan buqqa'uu miti. Qondaaltonni siyaasaa fi hooggansi waraana Itoophiyaa dhimma galaana diimaa argachuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu lammiilee Itoophiyaati jechuudhaan halkanii fi guyyaa miidiyaalee biyyattiitiin ni tamsaasama. Kanaas ta'ee san yeroo kun ta'ee jiru kanatti Eertiraan hijaadhaa fi haloo waggaa 27 walitti kuufatte gubbaan aggamiin waraana Itoophiyaatii fi dhaadannoon yeroo garaagaraa gara miidiyaalee Itoophiyaatiin dhaadannoon jeneraalota gurguddaa Itoophiyaatiin tamsaasamaa jiru kun gaafa laallu Itoophiyaan Eertiraa barbadeessuudhaan hulaa galaanaa banti malee malaa fi maltoodhaan maraamartootee hafaa jechuudhaan kan xiinxalus hin dhabamne. Itoophiyaan yeroo kanatti lola Eertiraa wajjin seenuun gaafa Afrikaa guutuu qaanqeen facaatu dantaa warra lixaa fi gamtaa Arabaa akkasumas daldala biyyoota bahaa fi Chaayinaa waan jeequuf Itoophiyaadhaaf kan toomaa itti fudhatu malee kan tumsaaf dirmatuuf waan dhabduuf Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf lolli isii hin barbaachisu xiinxalli ji'uus dhugoomsuudhaaf harkifannaan lolli Eertiraatii fi dhimma hulaa galaanaa Itoophiyaa jidduutti foolachaa jiru harkifachuun ragaa ta'uu mala. Hariiroon biyyoota ollaatii fi aalii bahargamaa duraan ciccite shaaxxee lola hulaa galaanaa cabsiti. Hulaa galaanaa lolaan cabsuun ammoo fuulduraaf akkamitti seentee danqarattee eeysiftaan gaafii xiinxaltoota kanaa ta'ee argama. Ammas dhimmoonni hulaa galaanaatiin harka wajjin wal qabatu biyyoonni baha jiddu galaa yeroo ol ka'iinsa kufaatiidhaa fi diinagdee isaaniitii fi akkasuma olaantummaa diinagdee addunyaa gubbarratti argachuudhaaf waliin dorgomaa jiran kanatti Saudi Arabiyaan baroota dheeraadhaaf Itoophiyaadhaa wajjin hariiroo kan qabaatu hoggaa ta'u as dhiyeenya immoo gamtaan Arab Emirates dhimma jabaa Itoophiyaa gaafa Afrikaa keessaa qabatteeti jirti. Dhimmoonni kun wiirtuu daldalaa kan taate biyyoota baha Afrikaa keessaa Itoophiyaa irratti biyyoonni ijii baha fagoodha yookaan immoo dhimmi daldaltoota baha jiddu galeessaa akka Itoophiyaa millattu godhe. Haa ta'uutii Itoophiyaan Saudi Arabiyaadhaas ta'ee Turkifaas hariiroo waliin qabdu laaffistee qaama kallattiidhaan Dubaay Emirates fa'aa waliin hojii jabaa irra yeroo jiran kanatti Itoophiyaan haala kanaan hegereen isiidhaa osuma hulaa galaanaa argachuudhaaf ta'e illee fedhiin warra Arabaa waan keessa jiruuf ifirratti hirkachuu osoo hin ta'in ambarratti hirkachuudhaan deemaa waan jirtuuf hin milkaa'u kan ja'anis ni jiran. Tarii Itoophiyaan akka ajandaa isitti hulaa galaanaa dirqamaan cabsitee Eertiraa harkaa seenti moo
hariiroo garaagaraa biyyoota addunyaa wajjin qabdu akkasuma biyyoota baha fagoo kanneen baha Afrikaa irraa daldala qabanii wajjin malaa fi tooftaadhaan hariiroo siidhaa cimsiteeti hulaa danqaraa galaanaa ifirraa bantii kan jiru gaafii fuuldura dhimma hujumaata jabaa ajandaa guddaadhaa fi hojii tarsimoo guddaa Itoophiyaa eeggatu. Kanaafuu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya dhimma hulaa galaanaa fi dantaa Itoophiyaa jirurratti qophii yeroo lamaaf oliif isiniif qopheessine asirratti goolabna. Horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.